عندك أمر من عندي أما خانما من خنا قباطة من خيّا خنا رفوها ودي أما درجة جيسي وقايرو تناونتي سلام ما جارتي كابو خانما فاميلي كابو نما جزء برا كان اللي بيشان نما بوسا ننجرو سلام كسيتي ويامي أما جرو نبرة فلاسي راغورا وانا كسي سندي سو قبل فليس عن دي فما ما تروموتي ولا سيبوسو فيني لا ولي بلا شو قبل انا كان متى كايرو ولي بلا شو قبل عندما من يسا كوني يكون كيس السيني باو نو جتشو دندولا قبل وكماني كي منكي من راها تكيبوت كتاب دبي سورة تكا نيدوف نجا مالي برين نيدوف نجا مالي ندوف نبرا مدر so takka tibalbalan banini dufnan sun gafin diatti mana khedde ina de mina min jani ne chon jirame durriya mana mogodo awuti beta kitaaba dubbisuu irratti akkan kitaaba dubbisu yoo jettu kitaabnummaa magaalaa tana na bira jiraame jalqabarra kanaan dubbisuu jaalladha jalqabarra kanaan dubbisuu jaalladha itti aana kaan kitaaba globaalii oo quraana namni muslima ta'ee manaan dhabne hin jiru kun beekamaa masha Allah yeroo baay'ee isa dabarsuun fedhaa waan ammoo isarra sammuun tun amma gizee silkii laaltee si dabbare galgala isa osoo banee isa dubbisuuf achi waan akkasirra silkii yoo laaltee akkasitti osoo silkii laaltu hirriibsi hin qabu. Mee banii nu garsiisa. Ayaa kam bantee dubbisaa? Quraana raam. Amma quraana hin jenne bara ammaan isa kaansanii osoo dubbistuu galgala akkasirraa kutaan siin jee. Ati situ quraana osoo dubbisuu Ana ati jette. Durri moo ina seene. ai ta'ullee mootu rakkoon qabu hagana hunda daangaa fi jibaa bira ga'uun illee hin barbaachisu hagas hundaan jedhin jedhe yoo ta'e bareeda ta'ullee baatu. Eshi wallahi by the way amma quraana dubbisuu fi dubbisuu dhabu sani anaa fi rabbii beekaa garuu mee dhiiruma kaayiroo tana hunda keessa eenyu osoo qamoo jirtanii ka'ee isin biraa salaataa eenyu jummaa isin biraa ta'e hunda gaafachuu dandeessa akka dhuunfaatti illee. Eenyutu osoo barcaarra tattaa'u namni kana wal ga'e eenyutu keessaa ka'ee salaata gaafadhu nume abbaa fedhe kunu abduu seenas jala jira kijibaa yoo dhugaatee waan dhugaarratti. Hoy ati suduuja qabdaa iyyuu ati argeera maashaallah. Suduuja hin qabdu asirraan qabdaan. Dhugaaf jedha wallaahi hin argine ani moo suduuja wayii hin argine an kallitte keerratti. Wallahi ni jira. Rabbi si ajabeessu. Shaartiin gisee du'aa namaa wali du'aa inni qeebalamtii janii du'aa godhime hatillee. Ay du'aan kiyya suni siif rabbii walitti jirti jedhe taa salaatul quraana qara'u. Saltanaa fi rabbiiti si haalaaf isu jii du'aa godhe. Yaa si haalaaf siif qofa yoo sun ta'in uummata anaafillee uummata addunyaa irra jiru hundaaf haalaaf isuu inni deema. Atillee dhiyoota namaa lele beekta. Osoo gastii irra jirru subii nagee subii salaatu deemaa hoggaati jettu dhagee. Inti maashaallah jaartiin salaatte kam jeeti. Naan bakka ani hin gammadeen. Yaa salaanni dirqama. Ummataaf osoo hin ta'in ati ofiif salaat ta'uutiif rabbii walitti nagaa ta'uu qabda. Yaa. Jabaatti bakka amma. Waan siin jedhe kaniin hojiirra oolchitu qofa. Gama dhiisuun qabaa mire kana. Qofa suutaan dhiisi mara sitti hin ta'u. Suutaan yeroo dheeraatu nu fuuldura jira. Qofa waan ati dhiisuu qabdu shiishaa jedhan qamaatee dhuggaaf siin jedha kan shiishaa bakka waanuma aaru kanneen keessa waanuma aaru waanuma aara qabu kana hunda irraa fagaachuu qabdu kompiiliitii fagaachuu qabdu.
Yoo ijoollee sababa ijoolleetti itti dhiyaatu taate ijoollee san irraa fagaachuu qaba. Ammaaf kanuma yaali. Wanni biraas eeggan. Yoo yeroo achitti dabarsu san maal irratti haa dabarsuu jedhe. An nama sii godhee yookaan nama kubbaa waliin taphatu sii godha. An nama kaayiroo hedduu beeka. Yeroo kee maal irratti dabarsitu? Yeroo waan irratti dabarsu waan baay'een qabaanuu silkiidhaan dhukkee irraa kaasan oolle. Dhageette? Dhagaa akkami waan hin jedhe? San sirrees. Saniif ji'a tokko sii kenne ji'a tokko. Hojii manaa si haa ta'u. Yaadu. Xiqqaan Yoo ammoo mara ulfaatiin itti dhiisuu dandeetta. Wanni si cinqee hin jiru. Qillintoon hangalchine bullootii shammaa kun mana hidhaati moo fuudha? Itti yaadi ka irra sitti turu situ beekaa yaa hojii gara hundattuu ani kana filatu siin hin jedhu. I just give you choice, my brother. Ishee ani bara ijoollee takka takka as jala yaatee baalagee maaliif beekta? Hamzaa sitti hafuu wayyuu kaala hundarra baalagee haayirooti sanuu tabiraa osoo hin ta'in. Mana geessu yoo jarra wajjin akka fedhii keetiif kana si darqaan jiru waan jiru. Yaadu. Ani waan ati naan jette waa hundaniin fudhaa bara. Amala kiyyarraa maaliif beekta? Namni waan atti himaa sesseeqaatiin fudhadha. Ishii jechuu baadhu amala kiyyarraa waa sesseeqaatiin fudhadha. Amma waan namni qoosaanaan ijoollee. No, kolfaan jiru. I'm serious. I'm very serious dhimma kanarratti. Dhimma kolfaatiin biyyuma jiru. Ana amala kiyya bara namni yeroo baay'ee maa qoqqofalaa oola jedhanii bakka sunnaadhaas sesseequun sunnaadhaas akkuma rasuulli keenya alayhi salaatu wasalaam jedhee. Kolfi sunnaadhaan waan biraati. Laal kolfi sunnaadhaa jettee wayita waan qubna gadi sitti kennu wayita waan jabaa sitti manillee jechuun sun tuffii. Sunnaan namaaf seeqachuun nama alaa sitti seenuun seeqachuun fuula garin simachuun zaati sunnaa maa biraasa. Wata namni si gorfammoo jettee sammii ofiitiin fudhachuun isinoo sunnaa sunni qarna. Kolfoonni irratti madda sun ta'in dubbii san lamaa xaaxaalli. Jecha san kuffisuudhaaf kolfuun nu. Waliigallee? Kuni fuudhaa miti fuudhama jedha uummanni gariin asirratti akka fedhe waan uummanni jedhu tasumaan dhaga'e. Ishee bullootii hin dhaga'u waan namni jedhu. Atillee waan namni jedhu hin dhaga'e. No, ani hin dhaga'u waaqni ishisiifaa jedhu. Ishee atilleen siyaa maal jedhu. Bakka amma si bira dhufa bakka gabaabdutti. Amma Dubaay san dhufee. Koy habiibi garam Dubaay hin dhufta osoo sirraa hin Dubaay hin dhufta. Fixee bara ammaan dubbii waa hunda fixee. Asiyaa fi nuqa qiyaamaa lammataa keessa osoo tachiin sirraa hin. Achi qiyaamaa lammataa jira lakkaa. Dubaay keessa farda fudhattee gulufta habiibi hin gulufta maashaallah. Inti si gadhiisna hin jarjarin ta Dubaay hin dhufta. Okay. Hin jarjarin. Ammoo Dubaay hin dhufa jettee amala bittee. Rakkoon qaba. Waay mee irra deebi. Yoo rakkoon qabu ati amaluma sanuu biti jiru mata qablama amaluma sanuu biti Dubaay hin dhufu. Ati laquuf jennaan anasii si dhiisisee si galcha. Itoophiyaas si galcha. Inti jaartii irra jaartii Ameerikaan itti kanatti hin taane. Warra Ameerikaa kana jaartii warra Ameerikaa kana hojii ciqicciqee godhan gabba jettee ulaatti cufti jedha. Bullootii asiin na fuudha akkasitti. Nama dhimmichi dhimma ani bar dhimma fuudhinsa haasa'an jiru dhimma amala haasa'aara maal akkasitti fudhattaan. Ambar waan badaarras kana godhisiin jedhaan. Ishii bullootii amma maaltu na dhagame beektaa?
Saayibboota kiyya baay'ee jira beektee karaa Ameerikaa Kanaadaa kana. Mana naa xaragi siin jedhaan jiru.